kabajamaa pirezidantii keenya obbo Lammaa Magarsaa qophii kanarratti argamtee OMN eebbisuu qofaaf osoo hin taane torban dabre kaampii kiyya dhuftee uummata Minisootaan harkaa baasuu qofaaf osoo hin taane qabsoo alaa fi daandii irratti qeerroon godhaa ture san diina osoo hin sodaatin lubbuu ofiitiif osoo hin nahin humna haaromsaa dhaaba keessa ijaaruudhaan ce'umsi nagayaa kun godhamee diini qeerroo keenyaa wallaansoon abbootii keenyaa bakka akka ga'u shoora ati taphatteef maqaa qeerroo si dura jiru kanaatiin si galateeffachuun barbaada. kabajamaa obbo Nugusuu Xilaa'uun dubbi himaa mootummaa naannoo Amaaraa baga asitti argamte. Isa immoo kan hin galateeffadhuuf nama hedduu chaalenjii na godhe waan tureef. Hojii miidiyaa waggoota dabran godhaa turre keessatti mootummaa Itoophiyaatiin wal dura dhaabbachaa turre keessatti namoota lamaan ofirraa dadhabe. Tokko Nugusuu Xilaa'uuni kalammataa eenyu? Kalammataa eenyu? Addisuu Araggaati. Kijibaan na duran dhaabbanne. Ololaan na duran dhaabbanne. Beekumsa ammayyaa dhugaa jirtu lafa kaa'uudhaan nu dura dhaabbatanii chaalenjii cimaa nu kennaa turan. Dhugaa tooftaa qabsoo waan godhaniif yeroo rakkoo hamtuu biyya keenya keessatti keessattuu saboota lamaan obbolaa ta'an ummata Amaaraatiif Oromoo walitti buusuudhaaf yaalametti shoorri obbo Nugusuunii fi Addisuu Araggaa taphatan har'a kan himamu osoo hin ta'in galmee seenaatiin kan barraa'u ta'a. Kabajamaa Injinar Taakkalaa Uumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee har'a asin nu simachuu keetiif hedduu sin galateeffadhu garuu ibidda jijjiiramaa tana maastar pilaanii qabsiisuu keessaniif kibriita qeerrootiin siin jaa. kabajamtoota abbootii gadaa Oromoo gaaddisa keenya handhuura keenya abbootiin gadaa keenya sirna gadaa keenya deebisanii ol dhaabuu qofa osoo hin taane eenyummaa keenya deebisanii akka barannu gochuu qofa osoo hin taane waggoota afran dabre kana keessatti qabsoo godhamaa ture keessatti osoo hin sodaatin osoo of duban deebiin tokko hoggansi Oromoo akka walitti dhiyaatu akka wal hubatu manguddichi kun nama laafaan sa'in abbaan gadaa bayyanaa kun waan hedduu godhe san qofaa miti diina itti roorrisuu barbaadu sodaachisuu barbaadu dura dhaabbachuudhaan sirna gadaa jaaraa bilisummaan teenya eebbaan gara fuulduraa akka deemtuuf shoora guddaa gumiin abbootii gadaa Oromiyaa taphateef galatoomaan jechuun ni barbaada. Qabsoo waggoota afranii kana keessatti shoora guddaa ifiif qeerroodhaaf haa fudhannu malee qaamota hedduu keessatti hirmaate. Kana keessaa hayyoonnii fi abboonni amantii keenyaa shira diinni amantiidhaan walitti nu buusuudhaaf godhe takka takkaan jala deemanii fashalsuun diina abaaranii darbatuu fi qeerroo eebbisuudhaan injifannoo akka goonfannu nu godhan. Abbootiin amantaa keenyaa ifa nutti mul'isuu qofa osoo hin taane nu dura dhaabbachuudhaan awwadaayii fi mandiitti wareegamaa turan. Kanaaf Rabbi ammallee isinaa tursuun jaani qeerroo
Qeerroo falmanneemi akkamiif falmanne tarsiimoo amma sagamne tokkummaan qabsoomne kanaaf injifanne. Har'a dhaamsa tokkoon isinii dabarsuu barbaada. Qabsoon Oromoo waggaa 50 qabsoo diddaa turte injifannoodhaan goolabamtee jirti. Gaafiin Oromoo deebee jechuu miti. Har'a Oromoon masaraa diinni ittiin shira nutti xaxaa turee fi waraana ittiin bobbaasee dhiiga keenya ittiin lolaasaa ture to'atee jira. Injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda qabsiisuun qabsoo boqonnaa qabsoo itti aanu ta'a. Boqonnaan qabsoo itti aanu kun akkuma pireezidenti Lammaan jedhanitti boqonnaa injifannoo kan itti gallafa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddifnu ka Oromiyaa madda dimokiraasii durii sanitti deebi'u ta'uu qaba. Qeerroo xiyya wal isin gorfadha. Tarsiimamma sagamna hoggaan jedhu yeroon isin barreessu laaftutti miti. Ammas injifannoo kana eegsisuu yoo ka barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diinee agarsiifne bar cufne magaalaa wansineemi warra qawween dhufu jilbifachiifneemi warra likkii nu galchuuf dhufu bakka deebifneemi Oromiyaa harkatti eeffanneemi amma Oromiyaa eegganna amma hoggana dhaggeeffanna amma tokkummaa cimsanna amma gara fuulduratti tarkaanfanna diinagdee teenya guddifanna akkasii miiree. Kanaafuu yaa qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma kaleessa hin danda'an hoggaa jedhan dandeessanii garsiiftan tokkummaan qaban jedhan tokkummaadhaan garsiiftan. Mootummaan zaytunaa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuuftanii garsiiftan sanitti. Har'a diinni maal jabeeytu? Har'a diinni maal jabeeytu? Hogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa. Dhugaadha? Dhugaadha? Akkamiin itti garsiifna? Hojiidhaan itti garsiifna? Har'a diinni Oromoo qeerroon Oromoo waa diiguu malee waa ijaaruu hin danda'u jaa. Dhugaadha? Dhugaadha? Akkamiin itti garsiifna? Naamusa cimsuudhaan itti garsiifna. Har'a diinni Oromoo dhaabbileen Oromoo walitti hin dhufanii waliin danda'anii jiran. Dhugaadha? Dhugaadha? Akkamiin cimsiifna? Tokkummaa jaarmoota keenyaa fiduudhaan. Kanarratti waan gaarii tokkoon isinii himuu deema. Waan gaarii takkan isinii himuu deema. Dhaabbilee siyaasaa alatti hafan keessaa rakkoo keessattuu gama lixaatiin dhalate irratti yaalii gama adda addaatiin godhameen hoggansi obbo Daawud Ibsaatii fi hoggansi obbo Lammaa Magarsaa torbaan kana keessa wal arguudhaan dubbii fiduudhaaf deemu. Hiree kanatti fayyadamuudhaan Jaal Daawud Ibsaatii fi Pireezidant Lammaa Magarsaa cimina hoggansaa obsaaf murannoo agarsiisaniin nagaya buusuu irratti tarkaanfii fudhachaa jiraniin galateeffachaa hiree kanas saffisaan xumurtanii akka nu boonsitan shakkii takkan qabuu rabbi isin biraa jiraatu hin jedhan.
yaa uummata Oromoo waggaa 50 olii roorroo ofirraa buqqisuuf qabsooftee jirta. Waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareeyidee jirta. Hidhatti shamtee jirta. Tuffatamtee dhiitamtee jirta. Har'a irra aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta. Injifannoo kana eegsisuun, hoggana kee kunuunsuun, biyya kee nagaa isaa tiksuun, gara dimokiraasiitti akka ceenuuf hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo battala kanatti argamanii fi hin argamne hundaaf dhaamsa gabaabaan dabarsuu barbaada. Hedduun keessan hangafoota keenya warra kalee dukkanatti ija babaasee baatirii qeerroodhaaf ta'edha. Isin waboo kaleessaati. Isin bu'uureessitoota Maccaa Tuulamaa Afran Qalloo qabsaa'ota Baalee fi bu'uureessitootaaf qabsaa'ota Abaawoodhaati. Isin abbootii keenya ifaa keenya ammallee iftanii akka itti nuuf uftan barbaanna. Dhaabbileen siyaasaa keenya qabsoo qeerroon ittiin wareegamee bilchina guddaadhaan asiin gahe kana gara fiixatti geessuu irratti dirqama guddaadha qabdan. Qeerroon kubbaa harka diinatii fuudhee isin kennee jira. Kubbaa tana kunuunsitanii goolii galchuun dirqama keessani. Kana gochuuf ammoo bakka 500tti addaan qoqqoodamuu osoo hin taane tokkummaa teessan cimsitanii ibsa ejjennoo irratti hirkachuu osoo hin taane ummata keessan jaartanii qartanii sochoosuudhaatu isinirraa eegama. Kanaaf dhaabbileen keenya isin kabajna, isin jaalanna, isiniin as geenye gara fuuldurallee akka gara fuulduraa nu tarkaanfachiisan isinitti wayiwaanna. Ummata biyya keenyatiin, ummata Itoophiyaatiif, ummata Afrikaa Bahaatiif diinni bara baraan dhufaa ture saba keenya kana jibbisiisuudhaaf, saba keenya saamuu waan barbaaduuf, saba keenya qofa osoo hin ta'in isinillee saamuuf cunqursuu waan barbaaduuf ummata keenya maqaa xureessaa ture. Oromoon isin fitti, isin of keessaa isin ariiti, lafa keessan qabatti jechuudhaan afaan fajjii gorchaa ture. Waggoota 4 dabretti olola kana kijibsiifnee jira. Oromiyaa keessatti yeroo sirna mootummaa mancaafnee buqqaasaa turretti ummanni keenya lubbuu saba biraa dhiisi, qabeenya saba biraa dhiisi, rifeensa qajjiisa tokkollee irraa hin baafne. Diinonni keenya arras Oromoon taayitaa qabatee jira. Kobaadha nyaachuuf deemaa, isin cunqursuuf deemaa, olaantummaaf abbaa irrummaa deebisuuf deemaa. Hajaan isin kijiban. Kun kijiba Rabbi jibbe. Ummata Oromootiif walqixxummaan tapha miti. Ummata Oromootiif dimokiraasiin dhimma jiraachuuf. Ummata Oromootiif biyya Itoophiyaa tana dimokiraateessuu jechuun wabii keenya kan mataa keenyaati. Ummanni Oromoo waa sadiif qabsaa'e. Tokkoffaa dimokiraasii, mirga namootaatii fi kan dhuunfaa mirkaneessuudhaaf. Kan lammataa biyyaa fi biyya ofii irratti carraaqqatee hiyyummaa keessaa of baasuudhaaf. Kan sadaffaa if jidduu fi ollaa isaatiin nagaa qabaachuudhaaf. Yaa ummata ollaa keenya, ummanni Oromoo isiniin alatti dimokiraasii mataa isaa argachuu hin danda'u. Isiniin alatti nagadatee misoomuu hin danda'u. Isiniin alatti nagaa argachuu hin danda'u. Ummata keenya hunda waliin wal taanee dirqama hoogganummaa nu harka gale kanatti fayyadamuudhaan sirna dimokiraasii, sirna misoomaatiif nagaa nu hundaaf ta'u ijaaruu waan barbaannuuf, kan ammoo waadaa akkuma kaleessa seenne arrallee haaromsinee boru kan dhugoomsinu waan ta'uuf olola diinaatiif gurra hin kennina. Nu wajjin hiriira halka wal qabannee biyya teenya guddifnan jedhaan.